akkam nagaa fayyaa jirtanii ilmaan Oromoodhaa yaada jechuun dhaamsa gabaabaa tokko actually viidiyoo gabaabaa waraabee ummata kiyyaaf dabarsuu barbaada jechuun misunderstood jechuun wal understand godhuu dhabuu raaka'ee ani sheekkota takkarraa illee rakkoon qabu Naziir jechuudha. Sheekkota takkarraa illee rakkoon qabu an sheekkota illee hin jibbu ustaaza illee hin jibbu amantii tiyyaas nama jaalatu tokko. Garuu warra amantii jalatti dahannaa godhatee aadaan tee haa baddu eenyummaan kee haa baddu naan jedhu walin dhiisu. Keessattuu nama Oromoon tahin jechuu. Nama Oromoon tahin ka aadaan tee haa baddu naan jedhu wajjiin walin dhiisu. Afaan kee haa baddu naan jedhu wajjiin walin dhiisu jechuu. Dahannaa gaachana godhatanii amantii jechuu. Kabiraa ani sheekkota takkarraa illee rakkoon qabu sheekkota Oromoodhaa hedduun isin jaaladha. Heddulleen isin kabaja. Dhiise eeganaan jettan sheek birthday dhiisinaan jettanii sheek romantic birthday dhiiseetiin jira. Waa'ee Oromoodhaa Oromoo amantiin akka addaan hin facaafne kanuma wanniin dubbadhe malee nothing else. Kabiraa waa'ee viidiyoo ijoollee Arabootaa tana jechuudha. Ani hoolayyiin ja'an hoolayyi ijoollee shamarranii baay'een kabajaa isinii qaba. Baay'een isin kabaja. Warra haadha teessaniif abbaa keessaniif dabarsuuf biyya Arabaa keessatti akka shaamatti ofii gubattanii faamilii keessaniif dabarsuuf jireenya baay'ee isin beeyna. Jabaadhaan mallee jechuu. Isin kabajaa qabdan. Warra waan viidiyoo kana amma Facebook kanarratti mara viidiyoonni kunu amma bar nama yoo jaalatan bira dhaquun rakkoon qabu bar. Bira dhayxee waan barbaaddisan tahuu bar waan uumaadhaan jiru bar. Garuu viidiyoo keessa hin ergina dhiira bira. Gaafa walloltan social media irratti isin baasa. Do not record your video and send to them. Don't do this. Video kee qaama qullaa waraabdee hin ergin obsi. Jaalalti waan feete nama gootii maaliidha maali. Video qullaa kee maal goota maal sii godha video waraabdee ati itti ergiteetiniin gaafa wallolte kunu asirratti si baasuun isaa jechuudha. Kuni waan faayidaa isiniin qabne isiniif jechuufi. Ani ummata Oromoodhaatiif osoo lubbuun tiyyatun baate I will protect you hamman danda'een. Dhugaa rabbi diinas firallee horannee jirra. Dhugaa rabbi siin jaa. Diinallee firallee horannee jirra. Rabbi galanni haa ga'u. Diinaas firaas jechuudha. Koma wanni rabbiin fide waan hin oolamne. Kanaafuu ilmaan Oromoo hedduun isin jaaladha. Yooniin emotionally tahee dhiyootana dubbadhee sheekkota illee kan mufachiisu tahee I'm sorry. I have respect for you guys. Hedduun kabajaa isinii qaba. Hedduun isin wanni ja'a. Kanaafuu yoonin balleessallee dhiifama. Abu Mu'aaz namas jaalatu an namas kabajulleedha. Shee Abu Mu'aaz Sheek keenya Shee Anwar Sheek Naasir Hamzaa keenya hunda keessanuu jechuudha. Oromoo tana waliif fiduudhaaf wanni isiniin goone hin jiru. Kanaafuu hedduun kabajaa isinii qaba. I respect you. Misunderstood na gootanii garuu
namni tokko Oromoon ta'in lafarraa ka'ee kun haraami maaliin haraari jee Oromoo addaan yoo qoqqoodu na dhagahama waan hedduu keessa as dabarre xalaata akkuma fira baay'ee qabuun akkuma warra na jaalatu qabuun xalaata baay'ee qaban xalaati garuu yoo feesii na godhan they don't face me hin danda'an seera akka itti Ameerikaa keessatti yoo isaan dhufan ofirraa isaan deebisuun beekan constitution Ameerikaa seera Ameerikaa jechuudha nama seera Ameerikaatiin bulu kanaafuu nama si dhufe immoo ofirraa nama deebisuu tokko jechuudha kanaafuu baay'ee tokkoon isin jaaladhaa baay'ee tokkoon isin kabajaa and I respect you all kanaafuu I respect you all and I love you ani rakkoo tokkollee ustaazotarraa illee sheekarraa illee hin qaban rabbii kiyyallee nama sodaatu nama amantii isallee kabaju tokkoon garuu wannin taane maqaa amantiitiin Oromoo keessa seente Oromoo addaan faffacaasu tolen jedhu kanumaan jedhu kanuma thank you very much and God bless you all and I love you all just peace kanumaan jedhu sabarta ustanen kadi rahman عمل لنفسي وقور الجنة من بعيد ياما وياما أدش بوبا أليشتغي بوبا أليشتغي للقمر بوبا أليشتغي زنوبة أكاسيتي sheekotiin kana jaalatanii garuu ana muuziqaa nin jaaladha duraan akkana jechuu ture beeta muuziqaa nin jaaladha so kanaafuu khijibuu jechuudha khijibuun ani dubran dhiisu dubri nan dhiisu ani dubran dhiisu dubri nan dhiisu la lajisu tararan lali dhiba duniyaa lali tararan lali akkasii sila wallee tanafaa walli saafaa ta'uu hin danda'eeta akka gaaritti khaniin akka mootii shururuu si godhu haajamtees qabaattu si duuban khayyadhu namitees je'ee sitti si mufadhu jaalaltitee haftu wiliis waasin fedhu atis akka keetii waliin dembaafadhu anis takka tiyya haa barbaadadhu jennee beeytaraapiitti yaaroo inni dhufti nagee keessa ola naziri xiqqoo isinumaan mataa boqonnaan isin fudhachiisa jeeti anis boqonnaa fudhachuun fedha yeroo hunda yeroo takka kanuma nageetti share godha viidiyoo achinga